Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatti bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun kutaa sadeeffaa darbeen akkuma yaadattan baay'itaawummaa monokkosummaadhaa fi akkasumas jireenya gadaamii kanneen jedhan sadan bakka tokkotti walitti qabnee ilaalleerra. Egaan barumsa keenya boqonnaa shanaffaa akkuma eegalleen boqonnaan kun maal jedha ture? Daandiiwwan jireenya gaarii kiristaanummaa. Jireenya kiristaanummaa keessatti daandii meeqa qabna? Daandii lama qabna. Tokko durbummaadhaan umurii guutummaa jiraachuu, kan lammaffaa immoo hanga gaa'ilaatti umurii jireenya durbummaa jiraachuudhaan gaa'ila booda immoo gaa'ila kiristaanummaadhaan jiraachuu kanneen jedhanidha. Isaan lamaan keessaa kan jalqabaa kan ta'e yeroo darbee kutaa sadeeffaa irratti kan baranne baay'itaawummaa monokkosummaadhaa fi jireenya gadaamii kan jedhuun dhuguma daandiin sun yoo danda'an gooftaan keenya akkuma dubbate namni kamuu yoo danda'e yoo cimee of eegee jiraachuu kan danda'u yoo ta'e daandii sana osoo filatee baay'ee gaariidha. Maaliif daandiin monokkosummaa fi baay'itaawummaa kabaja guddaa kan argamsiisudha. Akkuma barumsa sanaa ilaalaa turre booda karaa lamaanuu kan jiraatu namni kamuu mootummaa Waaqayyoo kan dhaalu yoo ta'e illee kabajni isaa garuu tokko miti. Annaa kabajni monokkosootaa fi kabajni baay'itaawwotaa baay'eetti guddaa kan ta'ee fi Waaqayyoon kanneen fakkaatan jireenya isaanii guutummaadhaan uumaa isaanii kan tajaajilan waan ta'eedhaaf Waaqayyoo amma isaan isa jaallatan amma isaan isa kabajan ammuma kana maal taachala innis akkuma kanaa isaan jaallate kennaan isaanii ammuma kanaa guddataa jechuudha. Kanaaf namni danda'u qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate yoo dandeessan ana akkuman Kiristoos fakkaadhu isinis na fakkaadhaa jechuudhaan kan dubbate dhuguma eenyuyyuu yoo danda'e jireenya sanaa yoo jiraate kabaja guddaa kan argatudha jechuudha. Yoo dadhabe immoo jireenya kan lammaffaa kana guyyaa har'aa kan barannu kan lammaffaa carraa gooftaan keenya nuuf laatedha jechuudha. Filannoo kana fudhachuu dandeenya. Kanaafuu guyyaa irraa kutaa afuraffaa jechuudhaan kan ilaallu filannoo kan lammaffaati jechuudha. Jireenya kiristaanummaa maaliin? Gaa'elaan. Jireenya kiristaanummaa gaa'elaan kan jedhuun barumsa kana kutaawwan ittaanan muraasa keessatti waa'ee gaa'elaa kana walitti qabne egaan jireenya kiristaanummaa gaa'elaan gaafa jennu akkasumatti beekaa gaa'ela waan taasifameedhaaf wanta jedhameef qofa wanta eeyyamameef qofa dhiirri tokko shamarri tokko wal arganiituma yookiin feesbuukiidhaan taphachuutiin yookiin teelegiraamiitiin taphatanii kana booda torbee tokko yookiin ji'a tokko booda wal arguudhaan kan wajjiraan jiraatan sun ejja jedhama. Kanaaf jireenya kiristaanummaa gaa'elaan kan jedhu inni kun sirna mataa isaa danda'e kan qabu waan ta'eedhaaf kutaawwan kanarraa jalqabnee kutaawwan ittaanan hundumtu waa'ee gaa'ela kiristaanummaa sirrii kan ta'e gaa'ela gooftaan keenya ittiin jiraadhaa jedhee haala kamiitiin qabannee jiraachuu akka dandeenyu sirni mana kiristaanaa kan nuuf keesseen akkasuma kitaabni qulqulluudhaaf abboonni keenya daandii isaan nuuf kaa'aniin barumsa kana barannee ittiin jiraachuu wanta nurra jiraatuuf isaan kana tartiibaan barannaa jechuudha. Gara gaa'elaatti osoo hin seeniin kan jalqabaa wal kaadhimmachuu kan jedhu ni jira. Wal kaadhimmachuun kutaa ittaanuun barumsa keenya mata duree ta'ee kan dhufu yoo ta'e illee isa dura garuu wal kaadhimmachuu dura immoo
kan biraan isteeppiin tokko ni jira. Umurii dargaggummaa irratti kan jiraannu jireenyi ni jiraata. Erga kanaa garuu wal kaadhimmachuudhaaf gaafa dhiyaannu walitti dhufeenyi isaa lafaallaa ni jiraata. Kanaafuu walitti dhufeenyi isaa lafaallaa kun kiristaanni tokko umurii isaa wal kaadhimmachuu dura kaadhimmummaa dura yeroo jiraatu maal fokkaachuu qaba yookiin maal fokkaachuu qabdi kan jedhu guyyaa har'aadhaaf baranna. Wal kaadhimmachuu jireenya wal kaadhimmachuu dura jiru jennee yeroo waamnu jireenyi kun salphaadhumatti jireenya qofummaa jechuudhaan waamuu dandeenya. Umurii dargaggummaa yeroo wan darban ilaalaa kan turre keessatti kan ramadamudha. Wal kaadhimmachuudhaaf yeroo dhiyaannu jireenya jiru jechuudha isa dura kan jiraatu jechuudha. Yeroo kanatti bakka kamitti hongaa akkuma beennu saanni lamaan dhiirrii fi shamarri jechuudha. Kiristaanas haa ta'uu isa kan biraa hundumtuu wajjirraadha kan oolu. Naannoo jiraannu wajji keessatti wajjumarraan jiraanna. Kana darbuudhaan immoo bakkeewwan hojii adda addaatti walitti dhufeenyi addaa ni jiraata. Fakkeenyaaf yoo fudhanne mana barumsaatti, bakka hojiitti, akkasumas bakkeewwan adda addaatti saalonni kun lamaan yeroo dheeraa wajjirraa wanta dabarsaniidhaaf akkuma kanaa walitti dhiyaachaa dhufu jechuudha. Waliin dalaguun, wajjirraan barachuun, wajjirraan ooluun bakka adda addaatti kaayyoo kan qabaatu inni kun cubbuun jedhamu. Inni kun hojiidha kan eeyyamamedha. Tajaajila dabalatee wanti hundumtuu kaayyoo kan qabuudhaaf hojiidhaaf kan ta'e yoo ta'e saalli lamaan wajjirraan dalaguun cubbuu miti. Garuu yeroo dalagaa kanatti yeroo barumsaattis haa ta'u yeroowwan hojii adda addaatti walitti dhufeenyi saalonni kun lamaa wajjirraan qabaatan keessumattuu karaa kiristaanummaa maal ta'uu qaba sirriitti kan murtaa'eedhaaf kan beekame ta'uutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf kiristaanonni maal gochuu qabna? Jireenya wal kaadhimmachuu yookiin immoo kaadhimmummaa dura jiru kana haala kamiitiin saala faallaa wajjirraan turuu qabna kan jedhu beekuu qabna. Maaliif diiyaabiloos yeroo kamiyyuu namaaf hin rafu waan ta'eedhaaf kabaja keenya kabaja durbummaa qabnu balleessuudhaaf yeroo kamuu taanaan ni hojjeta. Kanaaf nuti immoo kanarraati isarratti beeknee of eeggannee jiraachuudhaaf maal taasisuu qabna? Yeroo hundumaa qabxiiwwan jiran kana beeknee jireenya keenya akkasumas oolmaa keenya saala faallaa wajjirraan taasisnu of beeknee of qusachuudhaan jiraachuu wanta qabnuuf isaan kan ni barannaa jechuudha. Kan jalqabaa maal beekuutu qabna? Abaluudhaan nan beekaa jechuurraati of qusachuu qabna. Namoonni baay'een maal jedhu? Abaluudhaan nan beekaa. Inni nama akkasii miti. Inni nama wanta hamaa akkasii yaadu miti. Inni wanta akkasiidhaaf nan herregu. Isheen nama akkasii miti. Isheen yaada akkasii of keessaa hin qabdu jechuudhaan walitti dhufeenya hin barbaachisne uumu. Garuu isheen nama akkasii miti gaafa jedhamtu isheen shamarradha. Kana beekuun irra jiraata. Inni nama akkasii miti gaafa jedhamu inni dhiiradha. Shamarra akkas kan jennu yoo ta'e shamarra inni nama akkasii jennee kan waamnu yoo ta'e inni nuti yaada keenyaan beekuu dandeenya garuu dhiiradha. Dhiironnis kan akkas jennee yaadnu yoo ta'e obboleettii keenya ta'uu dandeessi, waa tokko ta'uu dandeessi garuu shamarradha. Saala faallaadha jechuudha. Kanaafuu walitti dhufeenya abaluudhaan nan beekaa. Abaluudhaan nan beeka jedhamu kun keessa bahee wanta biraadhaaf nu affeeraa deema. Fakkeenyaaf bakka namni jiratti wal affeeruu. Erga walitti dhiyeenyi dhufee walitti dhufeenya erga deddeemaa dhufeetu bakka namni hin jirretti walitti dhufuudhaan wajjin taphachuun ni jalqabama. Kana booda yeroo kana sirriitti diiyaabiloos itti fayyadama. Maal taasisaa? Miira isaanii ni to'ata. Miirri hamminaa, miirri ejji akka inni keessa lamaan isaaniitiyyuu kaanii ni to'ata. Kana booda jarreen kun lamaan wajjirraan sirriimatti akka obbolaanitti akka sirriimatti wajjirraan haasaa qulqulluu wajjirraan taphataniitu deebi'anii galuu danda'u. Ammas guyyaa itti aanus akkasuma taasisuu danda'u. Ammas guyyaa itti aanus akkasuma taasisu. Diiyaabiloos garuu kana kan taasisaa jiru hamminaafidha. Guyyaa tokko maal taasisaa? Akkuma kana bakka namni hin jirretti wal qunnamanii yeroo isaan taa'anii taphatan bakka hin jirreef bakka jirruuti hawwii cubbuu fidee keessatti naquudhaan daqiiqaadhaaf sekondii tokkotti jechuudha. Sekondii muraasa keessatti kabaja lamaan isaanii kabaja isaan salphisuudhaan abdii malee isaan hambisaa jechuudha. Kun diiyaabiloos sirriitti kan inni dargaggootatti hojjetu keessaa kan tokkodha. Kanaaf sirriitti beekuu kan qabnu abaluudhaan nan beekaa. Abaluun nama akkasii miti. Isheen akkasiidha. Sirriidha nama akkasii ta'uu dandeessa. Garuu diiyaabiloos akka jiru immoo beekne kanarraati of qusachuu qabna jechuudha. Kiristaanonni
keessumattuu walitti dhufeenya dubbii akkasiirraatu abaluun nan beeka jedhanii wanta walitti dhufeenya hin barbaachisne nama wajjiraan uumurra sirriitti of eeggachuun barbaachisaadha. Kun jireenya keenya wal kaadhimmachuu dura kan jiru sirriitti beekuu kan qabnudha. Kan lammaffaan abaluun fira akkasii kooti isheen fira akkasii kooti jedhanii humnaa ol namarratti of gatuunis sirrii miti. Kunis beekamuu qaba. Firummaan namoota gidduu jiraatu daangaa ni qabaata. Firummaan sirrii jira eeyyeen firummaan dhiigaa ni jiraata. Firummaa walitti dhufeenya karaa biyyummaa ni jiraata. Bakka addaa gaafa deemnu deebinee maatii keessaa wajjiraan dhalachuudhaan jiraachuu danda'a. Karaa adda addaa jiraachuu danda'a. Kun eeyyeen ni jira. Garuu firummaan kun daangaa ni qabaata. Firri namaa isa tokkoof nama tokkoof jechaadha fira isaadha. Akkasumas immoo dhiirri tokko shamara tokkodhaaf fira yoo ta'e akkuma fira ta'e kana akkuma kanaa immoo isheerraa saalaan faallaadha. Shamarri tokko dhiira tokkodhaaf fira yoo taate akkuma fira taate kana isarraa immoo saalaan faallaadha. Kanaaf daangaa walitti dhufeenyi kun daangaa kan hin qabaanne yoo ta'e diiyaabiloos akkuma dura ammas kana maal taasisa daandii taasifata jechuudha. Monokseen tokko maal jedha abbaa tokkoon gadaamitti yaa abbaa koo wayinii burcuqqoo lama dhuguun cubbuudha moo cubbuu mitachuudhaan gaafata. Kana booda abbaan kun kan isaan deebisan maal ture? Burcuqqoo lama dhuguun cubbuu miti garuu diiyaabiloos wanta jiruudhaaf cubbuudha jechuudhaan dubbate. Eeshi daabboo lama nyaachuun cubbuudha? Daabboo lama nyaachuun cubbuu miti garuu maalidha? Diiyaabiloos waan jiruuf ammas daabboo lama nyaachuun cubbuudha jechuudhaan deebise. Maaliifidha kun? Diiyaabiloos wanta jiruuf wanti cubbuu hin taane nyaachuun cubbuu miti. Daabboo lama nyaachuun cubbuu miti. Garuu kun diiyaabiloos wanta jiruudhaaf maal taasisaa simmetii yookiin immoo miira kee gara biraatti si kakaasuu danda'a waan ta'eedhaaf of eeggadhu jechuu isaati. Kanaafuu nutis fira keenya wajjirraa walitti dhufuun cubbuu miti. Fira keenya wajjirraan taphachuun walitti dhufeenya barbaachisu uumuun cubbuu miti. Garuu diiyaabiloos wanta jiruudhaaf kanas karaa biraatti fayyadamuu danda'a. Kanaaf sirriitti fakkeenya guddaa kan nuuf ta'u kitaaba qulqulluu keenya irraatu ni arganna. Obboleettii isaa kabaja irraatti kan ishee salphise ilma Daawit Amnoon kan jedhamu ni beektu lammeeffaa Saamu'eel kitaaba kakuu moofaa keessaa jechuudha. Boqonnaa 13 lakkoofsa 1:39 guutummaa isaa dubbisne seenaa kana sitti arganna. Diiyaabiloos laphee isaa keessa buluudhaan jaalala foonummaadhaan ishee jaallate jechuudha. Kun jaalala hin jedhamu. Miira foonummaa keessa isaatti diiyaabiloos kakaaseen maal ta'e obboleettii isaa kabaja ishee irraa ishee salphisuudhaan ijoollee Israa'el keessaatii akka isheen cabdu taasiseera. Kun karaa foonummaa maal jedhama? Obbolaan kan jedhamu jechuudha. Innaa wanteen akkasii kana wanta jiraniidhaaf diiyaabiloos kana hundumaa wanta fayyadamuudhaaf daandii barbaade tokko argatee sanaan nama kuffisuudhaaf yeroo hundumaa wanta dhama'uuf kanallee firummaa keessatti daangaa kaawwachuun baay'ee barbaachisaadha. Wajjirraan nyaachuun wajjirraan dhuguun ni jiraata. Garuu daangaa qabaachuu qaba. Daangaa qabaachuu qaba. Amma deemee hawwii foonummaa kakaasuu danda'utti ta'ennaan sun ammas deebisee nama kuffisuu danda'a jechuudha. Kanaaf kiristaanummaa keessatti jireenya keenya haala kanaatiin kana beekuun nurraatu eegama. Kan sadeffaadhaa fi kan xumuraan immoo irra deddeebbiidhaan saala faallaa wajjin wal qunnamuun haasa'u. Yeroo hundumaa nama tokko wajjiraan wal qunnamanii taphachuu kunis sirrii miti. Kun walitti dhufeenyi dhimmi isaan beekamne akkasii kun sirrii miti. Namoonni yeroo baay'ee garuu maal taasisu bashannanaaf yeroo hundumaa wajjiraan dabarsuudhaaf beekaa nyaatanii yookiin taphachuuf ta'anii. Kanaaf ayyaana akkasii wajjiraan dabarsinaa. Har'a ayyaana akkasiidha boora ayyaana akkasii iftaan torbee kana ji'a kana ayyaana akkasii ni numa dhufa. Kanaaf ayyaana akkasii bakka kanatti kabajnaa. Ayyaana akkasii bakka kanatti kabajachuudhaan walitti dhufeenyi tokko osoo gidduu isaanii hin jiraatin yookiin bakka hojiitti wal beekuu danda'u yookiin hiriyaa mana barumsaa wajjiraan barachuu danda'u waan tokko bichaa wanta walitti dhiyaataniidhaaf amma kanatti wal affeeruu jechuudha. Yookiin immoo ayyaana dhalannaa kabajnaa jechuudhaan ayyaana dhalannaa namaa guyyuma irra deddeebuudhaan har'a kana baluu boor kana baluu jechuudhaan yeroo hundumaa kanneen kabajan ni jiru. Isaan kun dhugaatii xiqqoo arrabaan gaafa qabatan achumatti kabaja isaanii dhabanii ba'u. Darbanii rakkoon akkasii kun maala rakkoo guddaa keessa nama galcha. Rakkoo akkamii osoo hin beekuun yeroo tokko kabaja mataa isaanii akka isaan dhabaniidhaaf isaan taasisu. Kunis fakkeenyi ni jira kitaaba qulqulluu yoo ilaalle seera uumamaa boqonnaa 34 guutummaa isaa yoo ilaalle intala Yaaqoob arganna Diinaa kan jedhamtu. Isheen kun ijoollee Waaqayyoo keessaa kan dhalattedha.
garuu yoo tokko maal taasisti ijoollee alagootaa wajjirraan hiriyyummaa uumte deemtee taphachuu jalqabde deemtee taphatti kana booda guyyaa tokko maal ta'e haalan beekamne warreen alagaa keessaa inni tokko kabaja ishee irraa ta'e ishee salphisee kana booda sababa ishee lubbuun baay'een dhumeera. Israa'el akka yeroo sanaatti immoo durbummaadhaaf kabajni guddaa wanta kennamuudhaaf shamarri durbummaan qabdu taanaan deebitee ijoollee waaqayyoo mucummaa waaqayyoo argachuu hin dandeessu kan nama dhibu akka yeroo sanaatti jechuudha. Haala kanaa keessa wanta dhawaniidhaaf lubbuun namoota baay'ee karaa sanaa dhumuu danda'eera. Guyyaa irras akkuma kanaati. Kabajni takkaa kabajni kan shamarree isaa ta'u kan dhiiraa ijoolleen kiristaanaa kabaja sanaa takkaa dhabaninnaan deebi'anii argachuu hin danda'an. Kanaaf dursanii of eeggachuu qabu jechuudha. Walumaa galatti kabajni wantoota akkasii kun diiyaabiloos daandii ittiin nama qoru keessumattuu dargaggummaa keessatti saala faallaa wajjirraa walitti dhufeenya irratti waan ta'eedhaaf walitti dhufeenya saala faallaa wajjirraan taasisnu sirriitti maalummaan isaa kan beekame kaayyoon isaa kan beekame abaluu wajjirraa maaliifin walitti dhiyaadha abaluu wajjirraa maaliifin walitti dhiyaadha jenne dhiiras haa ta'u shamarra sirriitti beekuun ni jiraata jechuudha. Kana yoo ta'edha wanta walitti dhiyaanneedhaaf beekne hojii keenya galmaan gaachuu mataa keenyas immoo dhuguma manni qaamni keenya mana qulqullummaa waaqayyoo afur qulqulluun keessa kan bulu kan kabajame ta'e kan jiraatu wantoota kana hundumaa beeknee yoo taasisnedha. Kanan ta'u taanaan garuu diiyaabiloos akkuma jalqaba kaasne sana nurratti wanta biraa qabachuu danda'a. Nuti hin beeknu inni garuu yeroo hundumaa calluma jedhee nu shaakalsiisaa guyyaa tokko immoo deebinee argachuu kan hin dandeenye achi keessa nu galchuu danda'a jechuudha. Keessaa bahuu kan hin dandeenye keessa nu galchuu wanta danda'uudhaaf walitti dhufeenyi abaluu wajjirraan ani qabu walitti dhufeenyi akka kamiiti maaliifin walitti dhiyaadhe walitti dhufeenyi amma kanaa yoo nama duukaa dhiirate immoo maal hiikni isaa kan jedhu sirriitti beeknee ilaaluu qabna jechuudha. Mata dureen keenya kan taanu wal kaadhimmachuu kan jedhudha. Mata duree kanaan kutaa biraatti qabannee kan dhufna kan ta'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.